سوشيال ميديا راتي نمون هيدون تتعفين إنساني قداني بيكمتي ده إنما بيكمتي أرجع شراف بولي إني نكون نجرا لي تري يعني كنا وانتي قد ركوا في دات ننجر بيكمتين باي ذا واي مين أسكابا فايدة أسكاب على كنا متوقعتي دريني كي كيسات بقى يرو التنميل أترجع على عندهم بيكمتين كون كديباتي أكنا ما في الوتيوان في تقول أتي ولدي بو هندن ديتو بقى استوانا ستريسي كابا بيكمتي كابا شوننا سن أمو بيكمتي سن كان أرجعتي سن كلتين إنتي أرجعتي أمو مرتيسار يو قارون ما أنا أرجعت هواسني أقسم تسيب تسيقولا يو بدون ما أنا أرجعتس يرو تكوف هوي جراني أسيب تسيقولو سامبو دعرو سيدكتو أشما أركبوني جالتهم توتا خبجم توتا خردف توتا فوركس انترتينمنت أكم جرتان نجيني خيني جالا لاف خبجا بكم سنجرتان تسنا دك وسنين جتا هم كوبي خيسوماتي خيسوما ترباني تيرو تكسني دبرتو الرول لا ينسون تاني لفتك أبني دفني جرجا هنگا لما سكنتا خيني نودين تران أفراد إنجتان خبجات ترى يا متخيني خبجي روتي قالي أرتا قوتي أتتنو أرقم خدف كلتهم مي أتي سنس كلتهم مرفان بغنا كان دفتي رديني بغنا كان أوكي سوشيال ميديا رتنا من هدون سبيا أموغا عاداتnya dauta tu so me enyu wanjo enyu make dauta kayate ya namun hidun akomono hidan nabeku makanki yedi duka yan so abdi jirama akomono yesina nisi hidun inspire wan naguduf makasi mukafete okay dubre dara amale radibte bagani sinjana me ayantun waxa akomono yen تتدلتي أو تكوه يبدو بديبنيجا وايد لو تكتمته يا أنا ألونك يا كورينا أرسيدت أنا دابتين دلتي itu karena aku menunggu saya nanti inspire nunggu tiga tapi pakainya aku menunggu kita warni more sehari kita akan makan bawa itu segala mal ya saya aku menunggu social media rat search wogotu especially YouTube rati نيتي قدرم توجد أني سينا سي أكيسين لما دكتاتر تاتي تجمعسي تاتي تسي كاسولا يا لما جرو أكون أكو مجرو تتأي جرو عن أتكي سانون تنات مولد تجمعنا سيتي بركنا برا even ديمقراطية ببلدتيرا شمرا في إير والكتا جنو كان كيستي أمس قد أنتم ما شمرني إدو تكتو كتني مولدابيدي إسين جرو برا سن كيستي برا شمري منا كيستي تي المانو في قديسون دلك أمتي تأتي برا والكتومان هنجر سنتي قريباتي حواس برشو دندون أمتا أفوت عبتشون إسي متى إساتي تو أنا كجبيناتي تلالا so كانتو إنسبارنا قد aku mana pernah sih tak kau gay man sebenarnya mana najar apa jadi sanggup kami teh mana dia wan wajah jani aja jamani ay fudo cukup danunja ni di segamu tu mau komono iya kan olin je aku mana iya teratu order di sih jaya romana wan dendam ni kira wana kadi tiada mora orin beta minta orin kata bulutan aci bulan berak itu tadi orin kunar ranim bain mora tanah kata tenolin أما إنسان سينا إسي كيسا بك إتي شمر قدان ثم شمرني إتي بسوا بربادن قف كيسا لكن يقول إنسان ملي جبنا إسي كجورسان كاسون بربادن كان ركول إنسان قدان أواز مثلاً وبلشته أجي تنو اتخنوني شيء وانجا بارا كنوش إمين قدان دبر هذا لا so tu bani ka biyati nishi de bisa kuma aku mono ye ibne tuma esete dalate cuma guddate sepe chorwait an alutan adabatti ergada ini umrik yogala mayota ummanti yojattu mutuma turte wajattu mutuma kesas kabine da turte so muda mali do garagara dem piture yogala ma adabatti ergada bersinin boda debini gara dodola demni achir rice gara goba bijire baka iddo garagara de matinin heddu nafana dararamte akashan tasi tufana na wadate okay ati baka itu guddate baka space te waxa baka wanti te to ko sontai akar idura iduti iddu mara iddu de matinin guddani bijire straight injira biya nanno tarafa nanno somali wagata ko nanno achite ne kutato ko fachitin barade achir rice debine ummantiya college baratu daf garazwai batu demte
achitti waggaa 3 isiin kolleejjii yeroo barattu kutaa 2ffaa 3ffaa fi 4ffaa achittiin baradhe akka achi fixeen ammoo asaasatti deebitee itti gaafatamtuu dhimma dubartoota ana gadaba asaasaa turte kutaa 5 irraa jalqabee haga kutaa 10 asaasattiin baradhe. Hedduu bareedaadha. Ati bakka hunda deddeemtee akkuma shaantaatti uffata nu baadhattee deemte. bareedaadha. Akkanatti bakka hunda bakka tokko waan biraa fudhatta bakka biraarraa waan biraati waan adda addaati eenyummaa namarratti jijjiiramu guddaa fida bakka adda addaa wanti jechuun kun. Tole hedduu bareedaadha. Bakki ammoo ati asaasa jechuun bakki ati eegate qofa barte yeroo dheeraa itti dabarsite. Bakkeen itti yeroo dheeraa dabarse asaasa. Hedduu bareedaadha. Mee asaasaan maal fakkaatti xiqqoodhaan? Asaasa biyya jaalalaatti dhugaa dubbachuu fi akkaataan guddina keetii. Akkaataan guddina kiyyaa ummaan tiyyaa akkuma isin jedhe abbaan kiyya anaa waggaa tokko sungutiin haadha tiyyaan adda bahanii. Sana booda ummaan hedduu takka nafaana dararamtee hojiidhaanis kophummaanis sandaraan akkuma sitti hojjettu mootummaatii itti gaafatamummaa hedduu qabdi ture. Akka kaabineetiitti hojjetaa turtee ispeeshaalii adaabbaa yeroo turtee itti aantuu bulchiinsaa turtee itti gaafatamtuu waajjira dhaabaa anaa adaabbaa taatees hojjetteetti ni turte. So itti gaafatamummaan akka hawaasaatitti qabdu cimaadha ture. So achuma keessa dhaabbattee ana sammoo hojja ofii baay'ee ulfaata baay'ee way hojja ofii nama guddisuuni so itti gaafatamummaa sanis bahaa akka ilmootittis waan sila anaaf ta'uu qabu akka sila intalli shamaraa takka itti guddattutti dirqama siisan baateetii inni guddifteena waa'ee ummaatii yaarra haasa'e. Dubareedha dubartii dhugattee cimtuudha ammallee rabbuun miriitti baadheerisu. Mee adaabbatti akkaataa barumsaa akkaataa haalli jireenyaa mana barumsaatii fi haalli jireenyaa beekaa mana barumsaa fa'aa akkam ture? Haalli jireenyaa ani obboleessaa hin qabu obboleettis hin qabu ilmoo duraatii xumuraatis haadha tiyyaa fi na kophummaan akkuma jirtutti haadha tiyyaa wajjin kophaa akka obboleewwanitti waliin guddanne umrii isii xiqqootti na deette by the way I think naannoo umrii isii 18 na deette na anaaf isin qixa guddanne wal barsiifnee waliin guddanne especially amma yeroo zuwaay turreetti isin yuunivarsiitii baratti ani mana barumsaa baradha. Inna barachuu qofa osoo hin taane isiis barsiiseetiin jira isiinis na barsiisteerti. In jeneraal bakka hariiroon anaa fi ummaatii gidduu ture akka obboleewwaniiti malee akka haadhaaf intalaatii miti. Inna guddinni kee kana fakkaata. Waaw iddoo tokko bareedaadha. Biyya osoo hin bahin dura egaa biyya kana dhufte waggaa meeqa keessa? Anamma waggaa 7. Waggaa 7? Biyya baqaatti waggaa 7 hedduu. Turre waati. Turre waggaa 7 waggaa 7 amma dhufte iyyuu. Akka tasaa jechuun osuma hin beekin sitti dhufti beeki waggaan tuni baay'ee ulfaata bicha. Alhamdulillah. Gaariidha. Mee ati gaa sooshaal miidiyaa irratti wanti si beeknuun namoota inspaayer godhuudha akka ka'umsa keessattuu dubartii jajjabeessuudha. Akka dubartiin osoo namarraa waan eegganne ifumaan cimtee jiraachuu fi dhiiran gaditti akka if ilaalle wantoota garaagaraa akkamitti ikoonoomikaalii if jabeessuu akka qabanii fi wantoota garaagaraa yeroo ati wanti gootuu garraa mee waan kana akkamitti jalqabdee yoomirraa eegalte? Ani shamarran irratti hojjechuuf kan yaade haala haati tiyya keessa dabarsiteerraa. Akkuma isintti himee haati tiyya itti gaafatamummaa mana keessaas baatee itti gaafatamummaa by the way ummaan tiyyaa nama qawwee hidhatee bilisummaa uummata Oromootiif falmaatiin ture. Bosanas turtee jirti. Baay'ee specially seenaa isii keessaa kan hin irraanfanne ji'a 7 garatti na baattee walgahiidhaaf naannoo wayii deemte. Na hidhannoo baadhatteetiin deemti. Isa xiqqaas isa guddaas hidhatteetiin deemti. Na siree keessa bakka isiin bultutti halkan walgahii geggeessitee bakka bultii kennaniif. Bakka bultiititti isii rafaa jirtu yaa'u qaamni waa balleessu dhufu hin dhabamu mitiire halkan dhufanii itti marsanna algaa jalatti galtee wannaa isii akkatti qabattee halkan akkasitti bulte na ulfa ji'a 7 garatti na baadhatte simmintoo irratti akkasitti haala saniin dabarsite na shamara baay'ee cimtuu jechuun ummaatiyya wanti isii gadi qabee tokkoffaa ko'ummaadha nama of biraa dhabuun abbaa warraa of biraa dhabuun shamara takka akka isiin hamilee cabdu isii taasisaa beekta. Lammaffaan ammoo shamara ta'uu isiiti. Shamara ta'uun ispeeshaalii hawaasa keenya keessatti akka gadaantummaatitti ilaalama. Shamarri mana keessaa bahuu hin qabdu. Iteettee ilmaan ofii guddisuudha qabdi ilaalcha jedhuun shamarran teenya gadi qabuudhaaf yaala. Kun dogongora guddaadha. Shamarri baatee of dandeettee ofirraa tartee ilmaan isiitiif hawaasa itiitiif haati tiyyaanarraa akka anjabaadhu akka inspire ta'u kan nagootu haadha tiyya. Jabina haadha tiyyaa san ilaalee har'a of madaalaa beete ummaan tiyya kaleessa kana gooteerti anaa kana gooteerti saba kiyyaa kana gooteerti anoo maal hojjedhe barnootaan as bira geettee jirti
Ani hoo eessa jira akka aniif jedhu kana godhu maalidha ummati. Kanaafuu shamarri takka jabaachuun isii qofaaf osoo hin taane ilmaan isiitiif dhaloota dhufuuf hedduu takka jabinni akka hawaasa keessatti yookiin ammoo shamarran keessatti uumamu taasisa. So ofii kiyyaa jabaadhee shamarran anaa gadi jiran kaleessa ani gaafa umriin kiyya xiqqoo waan silaa namni na gorsuudha qabu jedheetiin yaadu obboleewwan kiyya xixiqqoodha akka isaan jabaatan akka isaan of danda'an akka isaan ofii ifiitii hojjetanii ofii ifiitiin buluu danda'an walqixxummaan jedhan sun akka dagaagdu irratti shamarran jajjabeessuun barbaada jechuudha. Yoo hedduu tokko bareedadha. Sooshaal miidiyaa irratti yeroo dheeraa dura si beekanii daawwattoonni keenya sunis akkasitti beekna. Gara sooshaal miidiyaa akkamitti dhufte waan kana namni dura hawaasummaa namoota wajjin jiranii fi ifirratti hojjeteetuma namoota wajjin jiran fa'aa wanti jaa ammoo sooshaal miidiyaa irratti bahanii hawaasa kana guutuu namoota sooshaal miidiyaa fayyadamanii fi bifa viidiyootiin qooduu kana yoomirraa jalqabte. Beeta ani hedduu kana barsiisee jiru tokkoffaa haadha tiyyaa fakkeenyummaa haadha tiyyaati. Lammaffaa immoo jireenya biyya baqaati. Jireenyi biyya baqaa akkaan jechuun akkamii barnoota yoo barattu barnoota barattee qormaatamtaa beeta. Jireenyi ammoo jiraataatiin qormaatamta. Jireenyi biyya baqaa qormaatiin na barsiise. Hedduu biyya kana keessatti kufeetis ka'eetiin argee jira. Yeroon ani uummata yookiin ammoo shamarran itti inspire gochuu jalqabee yeroo itti kufetti. Sa'aatii itti kufee akkaan hamileen kiyya na cabee bakka uf dhabee jira jedhee yaadetti deebi'ee akka ka'uu qabu yeroo naa galetti yeroo san yeroo waa takka illee harkaan qabnetti yeroo san dubbachuu jalqabe. Hamileen ani akka shamarranitti horu na godhe ammoo ofii kiyyaas namni bar namaan jabaadhu jechuuf ofii jabaachuu qabaa beekte. So hiriyyi obboleewwan tiyyaa jabaadhaa jechuudhaaf ofii kiyyaa jabaataa gaafa ofii kiyyaa kufee turetti shamarran akka anaatti kufan deebi'anii ka'uu akka danda'an itti mul'isu waan hin barbaadeef yeroo sana ittiin waggaa 4 har'aan itti fakkaata. Yeroo waa hedduun itti keessi kiyya na miidhamee turedha. Yeroo sanarraa hin jalqabe. Tolega gizeenii fi waan kanaan dhuftu simannaan nama hawaasaa akkam ture jalqabachuu. Simannaan hawaasaa wallahi waan hedduu nama gammachiisu. Especially ammoo afaan Oromoo irratti amma Amaariffa irratti namoonni inspire nama godhan jechoota akkanaa fayyadaman akka namoonni kaka'an nama godhan hedduutu jira. Afaan Oromiffaa irra garuu baay'ee nagartu. Especially shamarran hin agartu. Ta'ee ta'es dhiira malee. So simannaan isaanii hedduu nama gammachiisa hedduu namatti tola. Akka ani hamilee horadhee isaanitti dubbadhu kana godhu koomentii isaanii yeroo tokko tokko itti gaafatamummaan jira beekta. Jireenyi biyya baqaa mataa isaatiitti itti gaafatamummaa jabduu mataa irra siqa. Achirraan immoo ilmaan haadha isaadha ilmaan sadii ta'uun itti gaafatamummaa jabduudha. Na ofii kan keetiifuu yeroo hin qabdu. Yeroo akkasitti ofii kiyyaafuu yeroo dhabutti yeroo tokko tokko koomentii namaa yeroo hin dubbisu. Stiil baqaa shamarran keessatti akka waa uumaa jiru keessi kiyya yoo argu bakka waan san deebi'ee ofitti gammadee akka deebi'ee sooshaal miidiyaa irratti deebi'u na godha. Especially amma daa'ima kiyya sadaffaa erga daheen booda waggaa tokkoof walakkaa naannoo waggaa lamaa sooshaal miidiyaa irra badeetiin ture. Dhiyooma kana ji'oota muraasa booda akka harawaatitti dhufuutti jira. Deebi'eetu akka dhufu kana godhe koomentii shamarran naaf kaayan. Yoo si argu hamileen natti dhaga'ama. Yoo si argu nin jajjabaadhe onaan jedhan stiil adaan nin jira waan jedhuun ammas deebi'eetiin dubarii dha dhugumatti wanni ati hojjettu shamarran qofa osoo hin taane dhiiraaf illee waan hamilee ta'u ammallee bifa barumsaa namaa ta'uu fi haala salphaa ta'een namoonni akka wantoota hedduu irraa hubatan viidiyoolee babbareedduu akkaataa hojjettu hundi keenya ni beekna akkasuma daawwattoonni keenya illee ni beekan jennee yaadna. Mee waan hojjettu kana irratti ati fakkeenyaaf akkuma reeffa tana kaaftee haadha daa'ima sadiiti akkasuma nama jireenya mana keessa namni bultii qabu daa'ima itti gaafatamummaa qaba waan mana keessaa hunda isaatu irratti gaafatamaadha. Wantoota kanaa wajjin akkamitti sooshaal miidiyaa wajjin oofuun akkamitti wanti jedhu. Baay'ee ulfaata. To be honest hedduu ulfaata. Garuu ammoo uumama kiyyatti ani yoo waa hojjetin yoo waan haaraan argin yoo jijjiirama hin argin baay'ee sammuu kee stress nata. Taayetiin akka malee cinqama. Wannummaan an akka malee hojjedhuudhaaf xaaruufu sammuu kiyya akka boqonnaa argatu waan hin barbaaduuf beete. So tokkoffaa itti gaafatamummaan akka haadha ijoollee sadiitti mana keessa jiru jira. Lammaffaa ammoo hojii kiyya kan idileetiin gaazexeessituu TV Oromiyaa 11dha. Guyyaa guyyaan kaatee hawaasni maal keessa jira. Asaasatti maaltu ta'e? Dodolatti maaltu ta'e? Harargee keessatti maaltu ta'e? Itti guyyaa guyyaan as teettee waan baadiyaa gandawii keessatti ta'e guyyaa guyyaan qorattee fakkeenyaaf ajjechaan wayii raawwatame ajjechaan kun eessatti raawwatame ganda kami
sa'aatii kam qaama kamtu raawwate haalli nageenya naannoo san jiru maali jettee guyyaa guyyaan waan hawaasni keessa jiru qo'achuun baay'ee takka ulfaata. Achirraanis biizinasa mataa kiyyaatiin qaba. Biizinasa 2-3 YouTube irrattis ni hojjedha. Biizinasa dhuunfaatis ni dalaga. So kana hunda maaneej gochuun dhugaa rabbi akka malee ulfaata. Beqa yeroo hirribaafu akka itti dhabdu si taasisa. Akkasitti guyyaa guutuu san keessa ooltee galgalee waati boqachuudhaaf gachiiftu si dhufan ijoolleen sadii. Tokko dhufee yookaan kootii kiyya naa qullaa jedhee hirribaasi kaasaa beeki. Achi booda deebitee ati raftu. Na baay'ee ulfaata. Gin still beetee jireenya tana mo'achuudhaaf injifachuudhaaf situ cimuudha qabaa beekee. Chaalenjiin akkanaa hin jiraanne cimna keetu beeku. Injirtu eessatti beeta. Sammuun kan keetii si boqota. Adaduma chaalenjiin sitti guddatee itti gaafatamummaa kan keessan bahaa deemtu sammuun kan kee boqonnaa argata. Har'a kana keessa oole jetta. Ani gaafa guyyaa dadhabaan oolin halkan hirribnan fudhatu. Baqa sammuun kiyya maal hojjetaa oole? Har'a maaliin galii galchee? Har'a saba kiyyaaf maal hojjedhe? Wanni jedhu sammuu kiyya na gaafata. Akka hojjedhu kana taasisu akka sammuu kiyya boqonnaa argatu waan hin barbaadu. Tole itti bareedara. Tole nuti ammaan daa'imaa qabaachuu siin beeku miidiyaa irratti gorsa kan kee anis baay'ee nama yeroo dheeraa si beeku si hordofu haadha ilmaan sadii taatee ummaa dantee gaafa akkuma beekamu kophaa isiitii bakka kanaan mileeji taatee si geessi akka ishee ibsitutti so sanboodoo ilaalchaati ishee dhaqqabdu. Ilaalchi anummaa tiyya qabu durirraayi amma miti durirraayi anaafisiin connection ana isii gidduu jiru akka haadhaaf intala qofaa miti akka nama lakkuu wal faana dhalate akkasii connection kenna beeta yoo gadi baanu uffata wal fakkaata uffannee waliin gadi baana yoo baqa jireenya keenya kamana keessaa program dugoone akka hiriyaatitti akka haadhaatitti akka abbaatitti akka obboleessaatitti yaani ani waa qabdaa yoo naan jette anam haadhatiyyan qaba sin jedha firri ani qabu addunyaa kanarratti ummaatiyya achitti aanee maatii kiyya kaas jiru na connection anaafisii gidduu jiru duruma daa'imummaarraa kaaseeti. Ergaa dahee argee ammoo hagam akka isiin ana guddisuudhaaf dararamte. Ani abbaa manaa qaba. Abbaa manaa kiyya wajjin nama lamaan itti gaafatamummaa kan kenna baane ilmoo kiyya guddifadha. Isiin garuu hojii isii. Cabiinsi isii jira. Nama tokko abbaa kiyya baay'isawee waggaa xiqqoo waggaa takkaaf walakkaa yeroo jiru haadha kiyyaan adda bayanii haati tiyya gaafa takka hammeenya abbaa kiyyaanatti dubbattee hin beektu. Yoo dhibamtes yoo keessi isii miidhames hojii isii bootti malee anatti garuu gaafa takka hammeenya abbaa kiyyaanatti himteetiin hin beektu beeta. Na cabni isiin garasiin qabdu akkuma jirutti ta'e san hunda dhoyfattee ofiifiitii boohaa anatti kolfaa haala saniin na guddiste kophaa isii. Ani garuu ilmaan abbaa warraa wajjiinuu ta'e anaaf hagam akka ulfaatu arguttiin jira. Isiin anaaf hagam aarsaa akka kafalte ammoo baay'ee ulfaata. By the way, haadha ta'uun jireenya kan kee guutuu taasisa. Complete akka taate kwasi godhu haadha. Shamarraniif asumaanu kabajaan qabu ibsuuf hin barbaada. Kan. Okay. Amma experience amma qabdu kanarraa fakkeenyaaf ati akkaataa haadhi ta'e guddiftee eegas booda ammoo ati daa'ima argattee yookaan ijoollee argattee akkaataa itti guddisaa jirtu kanaan wal qabate dhiibbaa jireenyaa katara jiru kana mana keessaa hojiilee garaagaraa hojii 2-3-4 guyyaa tokkotti wanti jettee aktiivitiilee guyyaa keessatti ati gootu kana hundaa wajjin akkaataa itti gaggeessaa jirtu kana wajjin ati amma fakkeenya bakka reefu kaaftetti abbaan manaa akka bira jirudha. Dubartoota ammoo daa'ima qaban akka harmee ta'etti daa'ima guddisaa jiran chaalenjiileen garaagaraa akkasuma biyya bakka keessa wajjin jiran faatu jira. Isaan kana akka dubartitti dhaamtu maaltu jira? By the way, ilmoo guddisuu jechaan piroojeektii guddaadha. Fooqii 7-8 ijaaruurra ilmoo imaana qabdu, beekumsa qabdu, tamana keessatti adabamtee guddifamte. Guddifachuun piroojeektii guddaadha. Boruu ilmaan tun guddattee si'iirra tartee sabaaf taate biyyaaf taate. So yeroo ilmoo kan kee guddistu akka waan ilmoo guddisaa jirtutti osoo hin taane akka piroojeektii guddaa kaampaanii guddaa anamma maal qabdee onaan jette ilmoo sadeen qaban sin jedha. Ilmoon sadeen sunniin anaaf biiliyoona caalu. Boru bakka isaan gahan akka isaan nama jabaa ta'aniif ammoo irratti hin xaaradhaa beeku. Ilmoo guddisuun nyaachistee obaasuu qofaa miti. Adaba qabsiiftee amantaa fi sabummaan maal akka ta'e isaan barsiiftee yoo isaan ol baafte kuni piroojeektii guddaadha. Kanaafuu shamarran hojja keessan kophaa keessan ilmoo guddistan akka ilmoo guddisaa jirtanitti osoo hin taane akka piroojeektii guddaa kaampaanii guddaa dhaabaa jirtanitti of ilaaluudha qabdu. Chaalenjii san keessa
haadha qofa osoo hin taane ilmoon illee wajjin amma fakkeenyaaf akkuma tireefu nu kaaftee chaalenjiin haati keessa dabarte suni ilmoofillee fakkeenya guddaa taatiif waan ta'e jecha cimina tan ilmaan isaaniitti illee agarsiisuu qabanii waan jiru. Exactly. Shamarri ufiif qofa osoo hin taane ilmoofiitiif cimti. Boru ilmoon tantee guddattee maama wanti kun akkami jettee waa wayii akkuma qo'achiiftuuf dhuftee ositti mul'ifte ati isii barsiisuudhaaf isii karaa kallattiitti mul'isuudhaaf ati durta beektee argamuudha qabda. Kanaafuu ilmoo kan keetiif dirqama ilmoof kan keetiif jettee cimuun kan kee dirqama. Waaw iddoo tokko bareedaadha. Sole sooshaal miidiyaa irratti amma wantoota hojjechaa jirtu kana bifoon kanaan itti fuftamu gidee garii akka reefu tana jettan itti yeroo takka takka badanii dhufuutu jira wantoonni garaagaraa biitii nama godhuutu jira namoonni koomentii ta'e jalatti akkuma ati reefu kaaftee maaliif badde wantoota kaatantu jira mee fuuldura bifa akkamiin itti fufuu barbaade waan kana. Akka fuula duraa wallahi tanaan booda waan budu natti hin fakkaatu waggaa tokkoof walakkaa kana balleessee daa'ima sadaffaadha. Iddoo takka biizii ture isa wajjin kanaan booda garuu inshallah continuously YouTube irrattis ta'ee TikTok irratti akkanumatti itti fufa inshallah. Waaw itti sakka bareeda. Saadha wareefu osoo haasawaitu hojii dhuunfaatti sin hojjedheette hojii dhuunfaa maal daleette? Hojii dhuunfaa online businessii daldalan hojjedha. Yeroo ammaa kana internet kana itti fayyadamte taanaan si fayyadas si miidhas internetni. So warra internet irraa fayyadamu keessaan illee si takkadha online irratti hojjedha. Waa online uffata? Uffata garaagaraas ni gurgura. meeshaalee bakka orderaan dhufan hundayyuu ni galcha jechuudha. Waaw iddoo tokko bareedaadha. Garanumaan immoo wanti kan ka'ee beeksisuu barbaadde carraatee kan. Hayyee warroonni as biyya Kaayiroo Ijipti keessa jirtan meeshaalee isheen irraa order gochuu barbaadan kamuu keessaan naquunnamtanii order godhachuu dandeessu. Harragaadha isheen ni feekaa miti kan dhugaatii. Bareedaadha. Mee akka video ga tante agar rusanitti akka achirratti namoota inspire goosanitti ati dubartii qofarratti maaliif xiyyeeffatte dhiirota maaliif hin gargaarre waan anillee obboleeyyan hedduu waan hin qabuuf komiin kiyya kana akka dhugatti dhiirota maaliif dagatte akkamisiita ijoolleen dhiiraa kanarratti arraa miti barattuu ta'es ijoolleen asaasa waliin barannee na beeku akka malee na sodaatti ijoolleen dhiiraa cattiin bineentiin tun dhuftee naan jira baay'ee siireesiin ture beekta jechuun tokkoffaa abbaa waliin hin guddanne hin agarre dhiirri maal akka ta'e lammaffaa obboleessan qabu kophaa kophummaan tiyyatuun dhiiraaf ilaalcha gaarii akka hin qabaanne dhaastee na guddistee jirti natti fakkaata garuu ammoo kan shamarran irratti xiyyeeffadhuu fi ispeeshaalii ijoollee gara shamarran gara biyya arabaa jiranii baay'ee hamilee barbaadu baay'ee nama isaan jajjabeessu barbaadu nama isaan cinaa jechuun wallee jaraa gochuu baatu jecha gaarii jecha rasuul sallallahu alaihi wasallam gaarii dubbachuun sunnaadha jedhaniinti na at least waan biraallee gochuu fi baattu akka isaan hamilee godhatan akka isaan jireenya har'a gadadoo keessa dabarsan tana boru akka dabartu irratti akeeku irratti ispeeshaalii ijoollee shamarran irratti waan xiyyeeffadhuuf kanaaf. Haqa qabanillee because dhuguma akkuma ishiin jette namoonni biyya arabaa kana keessa jiran waa laalan inta onlaayinii kana namni hanga nama biyya arabaa jiru hordofuun jiru keessatti ilaalan ni dhaggeeffatan akka malee isin lamaan alaan dhaggeeffatan baay'ee osmaan isin dhaggeeffanna yaa biyya arabaa gaafa ture amma biyya faranjiitiin jiraami. Dillee nadii dillaan. Tole gaa irra deddeebitee waa'ee ummatan ta'eetii bifa nama hinaafsisuun haasofite kana keessatti waa'ee abbaa keetii ittiin gufanne isaan lubbuun ni jirani. Injirani Finfinnee jiraatu maatii qabu abbaa maatii ijoollee torba qabu natti fakkaate obboleewwan torba ni qaba garuu jechuun akkasitti waan waliin hin guddatiniif natti fakkaate ilmoon beektaa bakka itti dhalatteerra bakka itti guddatte fi abbaa kiyyaaf miira jibbiinsaas miira jaalalaas isaanii hin qabu. Maal jennaan uummanti yabbadummaa isaanii hinteen ittiin guddifne akka isaan hin jaalanne ammoo waliin hin guddanne so akka nama tokkootitti hin jaaladhaan hin kabajaane rabbiin fayyaa isaanii haa kennu umrii isaanii haa kennu garuu ammoo waan achi darbee isaanii akkasitti dubbadhu hin qabu. Okay jechuun waa waliin guddataniif waan raabiyatu akkasuma hin qabdu. Tole mee karaa sooshaal miidiyaatti yeroo deemnu amma ijoollee biyya arabaa jiran faatu jira. Sooshaal miidiyaa kana akkaataan itti fayyadamaa dabana boodaa kana badee jira. Amma sooshaal miidiyaa irratti kontentiin ati hojjettu namoonni hedduun beekumsaa fi barumsa akka irraa fudhatanii fi namoota hedduu akka gargaaruudhaaf argaa jiru. Faallaa kana namoonni wantoota akkanaa kana balleessuudhaaf yaalii godhan fakkeenyaaf gosa walitti duuluu gandaa walitti duuluu wantoota safuu Oromoon wanti hin jenne sooshaal miidiyaa irratti wanti jechuun dhimmoota akkanaa kana irratti ni hojjettaati gara keetiin fuulduroo
mee waan kana irratti maal gootaa namoota waan kana godhaniif akka dhaamsatti maal gootu? Wallahi social media albee qara lamaati. Yoo itti fayyadamte si fayyada, yoo ammoo itti fayyadamu wallaalte akkan darbee si miidhama. Namoonni tokko beekamtii argachuuf qofa jedhanii waan nama jibbisiisa, waan amantaa laaqanii, waa'ee namummaa laaqanii, namaaf nama walitti buusan. Social media irratti viidiyoon ati gadhiisitu by the way hima ta'a. Boru seenaa ilmaan tantee maatiin kan kee boru irraa daawwatuudha deemu. Atuu bara wayii hin darba bar dargaggummaan kunis. Barri wayii darbee yeroon ati duuba deebitee of ilaaltutu jira. Yoo san maal ofii deebite maal hojjedhe jettee of gaafatta. Waan baay'ee nama qaanessaati. Mallaqa argachuun gaarii ta'e garuu ammoo mallaqni sun kallattii kamiin dhufaa jirti. Kallattii namummaa kan kee hin tuqnetti. Kallattii sabaa fi hawaasa kan kee hin tuqnetti. Kallattii maatiin kan kee itti sin saalfannetti. Amma shamarran hedduun namoonni hedduun akka maatii biyyaa qabanu irraanfatanii jiru. Gaaf tokko maaltu ta'e siita. Ummaan tiyya kophaa galanii. Mana isaanii guddaadha kireessanii keessaa ba'anii kilaasii tokkitti mana namaatti kireeffatanii galu. Hojii isaanii jiraachuu sodaatanii jechuudha. Ollaa san keessa haadha tiyya akka taateen beekanii. Buna dhuguu ollaa dhaqanii. Mucattiin takka akka tasaa viidiyoo kiyya agarte. Viidiyoo kiyya agartee waa'ee kiyya kaaftee haasofte. Mucattii tana bara akkana jaalladha. Mucattii akkanaati jedhanii kaasan. Ummaan tiyya achi bira teettee dhaqaste. Amma osoo ani waan badduu hojjedheetiin hin jiraadhe ummanni kun yoo akkasitti isii biratti taasaan ummaati miira akkamtu itti dhaga'amu. Maatii keenyatu biyya jira. Yeroo nu argan miirri isaan itti dhaga'amu maalidha? Ilmoon guddiste boruu maqaa kan kee kasii kaasu at least waan biraallee yoo ta'u baate maqaa kan kee kasii eegu ta'uudha qaba beete. Mallaqni atarraa argattu eessaan dhufaara? Kallattii kamiin dhufaara? Daandiin anirra deemu kun eessa nageessaara jettee gadi dhaabattee of ilaaluun dirqama. Yoo ta'uu baate seenaanis si gaafata. Boru ilmaan kan keetis si gaafata. Gaafa umriin dargaggummaa kun tarte sammuun kan keetis si gaafata. Achi lufee ammoo wantiin ati addunyaa kanarratti dalagattu gaariis taatee baddu boru irraa kafalatuun kan keen oolu. Rabbiin afoo gaafa dhaabatuun kan keen oolu. Gaafa san wanti ati qaanyaan asitti dalayde sifaana katartee sifaana deemtee irraa gaafatamta. So waan hojjennu hunda keessatti safuu hawaasa keenyaas daangaa rabbiitis osoo darbuu dhabaanne gaariidha. Kabareedadha. Shamarran waan kanarraa gorsa kanaa fi kana dura akkuma nu irraa dhagaa turtamtee hedduu akka fayyadamtan shakkii takka illee hin qabnu. Gara biraatiin hoo amma shamarran biyyoota arabaa keessa jiran qofa irratti wanti jaanii amma fakkeenyaaf shamarran ijoollummaadhaan umriin osoo hin gahin heerumanii barumsa isaanii galmaan hin geenye fi namoota garaagaraatu jira. Kanneen akkas yoo amma biyya arabaa qofa osoo hin ta'in kanneen biyya keessa jiran rakkoo garaagaraatu irra gaha. Keessattuu barumsa itti osoo hin fufin umriin ijoollummaa amma gaafa duraanii fa'aa namni amma naannoo keenyatti akkam beekutti namni umrii eega xiqqoo guddatee heeruma amma immoo ijoollummaadhaan heerumuu fa'aa ilmaan heerumsiisutu jira. Wantoota akkanaa kanarratti meetii maal jetta kontantiilee viidiyoolee maaliif irratti hojjenne? Ilaal wanti hundinuu sa'a qaba yeroo mataa isaa qaba beekte yeroon itti barattus yeroon itti hojjettee of jijjiirtus yeroon gaa'ela keessa seentus yeroo isaatiin yoo hin taane umura irratti gatii wayii si kafalsiisaa beekte. Shamarri heerumuuf qofa hin dhalanne ilmaan guddisuuf qofa hin dhalanne beekte wanti isiin hojjettu wanti isiin agarsiiftee ittiin boontu wayii jiraachuudha qaba. Sa'aatii barnoota isii irratti barnoota isii hordofte sa'aatii itti hojjettee itti jijjiirtutti of jijjiirte sa'aatii heerumuudha qabdu qabdi jedheetiin yaada. Kana yoo jedhu gina ammoo umriin shamarranii daangaa qaba. Beekte akka ijoollee dhiiraati miti. Dhiirri yoo mallaqa qabaate 80tti isiin fuudha. Shamarri garuu umrii isii qabdi. Yoo achi tarellee isii miidha yoo afuu dhufellee isii miidha. So especially maatiin waa'ee heeruma ilmaan isaanii shamarranii keessa baay'ee osoo seenuu baatan akka ifiitiin isii murteessitu. Yeroo hedduu maatiin bakkaati barattee waa wayii ati qabattee nan akka daddaftee heerumtu barbaadan. Siif yaaduudhaarra kun isaan siif yaaduudhaarra. Gin wanti hunduu yeroo isaa qaba waan ta'eef osoo yeroo isaa eeggatanii haala saniitti deemanii gaarii natti tole maatii ilmaan isaanii umrii 15 16 heerumsiisantu jira amma baay'inaan amma fa'aa mul'ataa jira yeroo ammaa wanni kuni kanuu akkam ilaalama amma birra eega ol deemtee booda dirqisiisuu osoo hin ta'in umriin osoo hin gahin umrii 15 16 heerumsiisuu fa'aatu jira kan akkam ilaalama. Akka amantaa keenyaattis yeroo laattu shamarree osoo yeroo maan heerumtee filatamaadha. Gin
umrii 16-17 gaa'ela keessa seenu akka ilaalcha kiyyaatitti I don't think advantage isaarra miidhaan isaa waan caalu natti fakkaata. Maali jennaan waa'ee gaa'elaa takka illee hin beektu daa'imni tuni experience jireenyi maal akka ta'e hin galleef beekte gaa'elli ammoo qophii barbaada. Waan calliseetumaan utaaltee keessa seentu miti. Gartee piroojeektiidha gaa'ela jechaan bazawe. Fooqii guddaa ijaaruu yoo barbaadde ati dursa lafti kun eessa bira ta'uu qaba maalitti baasa waa hedduu tilmaan beeksin gaa'ellis akkas ta'uu qaba gaa'elli fiiddee utaaltee keessa seentu akkasumatti fiigee utaalchee keessaa si baasa qophii barbaachisa qophii sammuu barbaachisaa qophii qaamaa barbaachisaa so umrii 16 fi 15 tun gaa'ela keessa seenuudhaaf ani akka kiyyatti filatamaan ittiin fakkaata. Maatii waan kana godhaa jiran osoo ijoollee daa'ima barumsumaa fi wantoota garaagaraa irratti ijoollee jajjabeessanii irraa qabdi sammuun isii gaa'ela accept gochuudhaaf sammuu isii bilchaata ta'uu qaba. Tole hedduu gaariidha. Gara biraatti namas ijoollee biyya Arabaa jiran shamarran keenya jechuun yeroo biyya jiran faamilii gargaaruu irratti xiyyeeffatanii waan hojjetanii argatan faamiliif ergan gaafa ammoo jireenya isaanii qabakkatanii sanirraa biyyatti galan harka qullaa hafan namoota kana akkamiin argatee nama gargaaruun ofirraa eegala. Namni ofii fiitiin dhaabatee nama gargaaruu hin danda'u. Ati dursa waan si'iif ta'u erga gootee boodadha kan maatii kan keetiif hamma tokko gargaaruudha qabdu jedheetiin akka kiyyatti kan yaadu. Kunis shamarran hedduun biyya Arabaa deemanii waan qaban waan hojjetan hunda maatii isaaniitti erganii obboleewwan obboleettitti fuudhanii bara umrii isaanii dabarsanii yeroo isaan dadhabanii biyyatti galanitti xaaraan isaanii dafqi isaanii waggaa meeqaa bishaan ta'e even waan biraatii miti achi ta'anii ittiin hojjechuu miti biyyuma Arabaatittu waan ittiin deebi'an dhabanii yeroo isaan rakkatantu mul'ataa beekti. So shamarran biyya Arabaa mallaqa beektaa mallaqni biyya Arabaatii dhuftu tun daldaltees fiduu dandeetta hojjetaa mootummaas taatee fiduu dandeetta mallaqni biyya Arabaatu garuu gatii guddaa qabdi. Fuula namaa laalaa shintibeetii namaa dhiqaa dafqi kan keessaa jigaa ilmaan ambaa osoo si arrabsan namittiin ambaa jecha badduu sitti dubbata hamileen kan keessi cabaa har'a mana kanaa baha boru mana kanaa baha jedha boruu kan kee ufafotti yaadaa mana san keessatti hojjeta. So boruun kan kee ati ufafotti yaaddu sun gaafa ati biyya galte yoo hin jirre ta'e kun cabiinsa dinagdee qofa osoo hin taane dhibama sammullee shamarran hedduu nama biyya galanii waa dhabanii yeroo isaan maraatanii biyya as deebi'antu shamarran hedduu argaatanii jira. So maatii isaanis ta'e dhiira jaalatan yookiin abbaa manaa akka jedhanis kana ta'e dursa ufiitii dhaabbachuudha qabdi. Wanti ufiitii goote erga jiraatee booda namoota biroo osoo gargaartee jedha lakka. Waaw iddoo tokko bareedaadha. Waa'ee shamarranii baay'inaan irraan tana kaasuun keenya nafuuf sababni isaa waa'ee shamarranii irratti waan ati yeroo dheeraa irratti hojjettuu fi namoota dhiiratiif akka dhaamsatti wanni ati dhaamtu maali? Fakkeenyaaf dubartiin waan hojjettus dhiirumatti akka kennuu qabdu fakkeenyaaf qabeenya argattu ibin mana madaam dalagdee dhiiruma akka erguu qabdu yoo ta'u dhiiran akka maallaqni sun isaan maaneej godhanitti namoota yaadantu jira. Biyyattis ta'ee biyya kanatti namoonni bultii qabanis maallaqa ati walumaa galatti maallaqa gaafa argatan dhiirti akka maaneej godhuuf barbaaddi dubartiin ifumaa fi osoo dhiirti dhiibbaa irratti godhuu hin ta'in dubartummaanuu maallaqa argatta kana gara dhiiratti wanti gooti. Kanarratti yoo dubartiidhaan mee akkamii? Dursa dhiirri tokko dhiirri umriin isaa yoo bulchuu danda'e haa fuudhu jedhama. Shamarri heerumaaf yoo geetteeru. Baay'ee gaa'ela keessatti shamarri maallaqa baasu maatii fiitii provide gochuu dirqama qabdu. Yoo fiitii barbaaddee wal gargaarree jireenya keenya qadaabanna jettee akkasitti yaaddee malee isiin akka seensaatti maallaqni isiin keettee gaa'ela isaanii dhaabdu jiraachuudhaan qabu. Inni dura isii fuudhuudhaaf qophiidha yoo ta'e maallaqaanis qaamaanis sammuunis uf qopheessee ta'uudha qaba. Maallaqni isii akka gaa'ela keessatti hin seenanii miti. Maallaqni isii akka dabalataatitti jireenya isaanii irratti seenuudha qaba malee isiin akka beezii taatee maallaqni isiin fiddu akka beezii gaa'ilaatti ta'e gaa'ela isaanii dhaabuun dogongora guddaadha. Plus ammoo shamarri maallaqa ofii mataa isii qabaachuun ofitti amanamummaa isii dabala. Wal kabajaan abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru akka cimu taasisa. Ofiitiin akka waa wayii gootee mana isii maaneej gochuu dandeettu si taasisa. Shamarri gaa'ela keessatti abbaa manaa isiitiin akka kiyyatti akka ilaalcha kiyyatti waan xixiqqoo as kenni kanaaf jettee abbaa manaa isii gaafachuu hin qabdu jedhee warra yaadan keessaa ishee tokkodha. Abbaan manaa waan manaaf ta'u waan jajjaba yeroo dalagu isiin ammoo waan xiqqoo mana keessaaf ta'u sanniin kabar godhaa haala saniin gaa'illi cimaadha malee
isiin akka beezititti mallaqni isii mana sanarratti invest godhame gaa'illi ijaaramu umriin qaba. Kos amma namni kun isii caala mallaqa isii irratti xiyyeeffatee gaa'ila keessa seenaara waan ta'eef. Kanaafuu wanti isii fiitiif qabattu jiraachuudha qaba. Sun akkuma jirutti ta'e maallaqa dubartiin gaafa argatte dhiiratti kan niti akka inni maaneej godhu barbaadde. Fakkeenyaaf maallaqa yoo mana madaamii maallaqa fudhatte gara abbaa mana kanniti abbaan manaa yoo hin jiraanne biyyatti faamiliitti ergiti maallaqa qabattee maaneej godhuu akka hin dandeenye maallaqa kuufachuu akka hin dandeenyetti waa yaadamu. Amma riyaalitiin jiru kan dubartiin maallaqa argannaan yookaan faamilii biyya jirti yookaan abbaa manaa yookaan maallaqa kana bakka wayyiitiin barbaaddi malee ifi maallaqa kuufattee waan biratti jijjiirtee wanti ija'uu kanarratti hanqinaatu jira. Waan akkasitti naa godha akkas godha maaneejmentii maallaqa irratti hanqinaatu jira. Kanarratti dubartiin maal godhuu qabdi? Maaneejmentii maallaqa irratti akkuma duratti sitti abbaan manaas galii mataa isaa qabaachuudha qaba. Shamarris galii mataa isii osoo qabaatte gaa'ela keessatti baay'ee filatamaadha. Kana ammoo innis isiinis wanti mallaqni isaan maaneej godhan jiraachuudha qaba. Fuutee waan qabdu hunda isatti kennite isarraa as kenni doolchii, as kenni shilinkii, as kenni timaatima, as kenni shunkurtii gaafii akkanaa kan isa gaafachuu hin qabdu jedhanii warra yaadu keessaa isa tokkodhaan. So mallaqni isiin mataa isiitiin maaneej gochuu jiraachuudha qaba. Waan hunda namaaf kennite nama tokkoof waan hunda kennite of kennite isarraa takka takkaan luqqisaa jiraachuun I don't think an akka sammuu kiyyaatitti naaf hin fudhatamu. Waan jabaa. Ani immoo amma karaa abbaa manaa isiitiin isii deebisa. Dhiraannaa soyituu abbaa manaatiin deebisa. Isatti gaa'ela godhatte. Ani abbaa mana kiyyaan daa'imummaarraa wal beekna. Kutaa shanitti yeroo asaasaa deemu isaan achitti barnoota irra turani. Achitti wal beekna. Abbaan manaa kiyyaa nama guddaadha jechuun nama anarraan baay'ee guddaadha. Qaamaanis umriinis baay'ee na caalani. Innaa mana barumsaa keessatti yeroo ijoolleen dhiiraa jechuun waan takka takka na dubbisuudha barbaadan dhaqee isaanitti madhabaa warraaqe jechuun akka obboleessaatti isaan laala malee waan akkanaatti takkaa isaan yaadeetiin hin beeku garuu hireen qooda rabbiiti xumurarraa walitti nu fiddee gaafa gaa'ela ijaarannu isaan biyya kana turani ani immoo biyya ture achumaan gaa'ela godhanii gara biyya kanaa na fidan. Okay, so ati nufini? Asin nufin achumatti gaa'ela godhadhee achumatti ciinii ta'ee achirraa na fidan jechuudha. Okay, bareedaadha tu gaariidha. Dhimma keenya dhimma shamarranii keessaa immoo malleedha. Mee waliigalatti shamarran keessaa shamarran biyya Arabaatti jiran ta'ee shamarran biyya irraa bahanii biyya biraa jiran kanaaf akka dhaamsatti sooshaal miidiyaadhaan wal qabsiisee sooshaal miidiyaan amma akka malee nama balleessaa jira. Karaa safuutiin nama miidhaa jira. Karaa amantiitiin namni yoo amantiifillee hedduun jabeessine akka Oromootti safuu Oromummaa santu jira. Kan keessa illee bahanii yeroo ammaa akka malee sooshaal miidiyaa amma akka dhuunfaa keessatti TikTok waan jedhamu hin qabu hin fedhu seenullee hin fedhu jechuudha. Sababni waan arguun hin barbaanne hedduutu achirra jira. Waan namni yoo gartellee wanti itti godhu ni jiraame. Akkas waan kanarratti ammoo safuun tun namuma hundarraa namni hundi eeggachuu qaba osuma jedhamu shamarran irraa xiqqoo nu ulfaatu. Waan duratti dhiirtiin hin dubbanne ijoolleen xixiqqoon shamarranii yeroo dubbatan agarra. Kanarratti gorsa xumuraa yookaan dhaamsa xumuraa shamarranii filaadhuti golabna. Yaa sooshaal miidiyaa irratti namoonni hedduun tattaaffiin isaanii guddaan beekamtiidha. Inni nama beekamtii argachuudhaaf boolli inni hin qonne jira deebiin hin yaadu. Kana wanti guddaa rakkoo fidaatiin hin jiru. Beekamtiin by the way miidhaas qaba faayidaas qaba. Akka nama tokkootitti jireenya kee keessatti baay'ee yeroo itti namni dhutu irra caalan doon beekamtiin kun gadi baatee akka nama fedhuutti waan fete godhattee ol deebi'uu hin dandeettu baay'ee wanna stressii qaba beekamtii qabaachuun san ammoo beekamtii san kan argatti san kallattiin itti argatte ammoo murteessaadha. Yoo gaarummaadhaan argatte hawaasni akkasumatti accept si godha. Yoo badummaan argattes yeroo tokkoof hoy jedhanii accept si godhu san booda garuu si dagatu. Kanaafuu beekamtiin ati argattu karaa gaariin ta'uu qaba. Yoo akkasitti argatti ammoo itti fayyadama isaa beekuu qabda. Uummanni keenya yoo ol si kaasuus yoo gasi buusus akkuma tokko. Ga'aan amma abbaa sooshaal miidiyaa kiyya irratti abbaa manaa kiyyaa gadi baasee namni keenya argee hin beeku. Sawaan guddaan abbaa manaa kiyya gadi hin baafne osoo an sooshaal miidiyaa irratti amma sooshaal miidiyaa hawaasni akka nama gaariitti na ilaala akkasitti na fudhateetiin jira. Gaafa tokko osoo an dogongore ammoo akkuma har'a gaarummaa kiyya kana haasaan badummaa kiyyatu miizaana kaasaa beeta gaafa sanuu maal godhan maatii kiyyatti as deebi'anii
maatii kiyyas waan kana keessa galchanii yeroo itti laaqantu mul'ata. Kanaafuu sooshaal miidiyaan itti fayyadama isaa beekuudha qabda. Beekamtii argachuudhaaf qofa boolli ati qottu deebisee achuma keessa akka ati qoftu si taasisuu danda'a waan ta'eef sooshaal miidiyaa irraa fayyadamtas amma yeroo ammaa kana namni itti beeki mallaqa jabduu irraa dalagatutti jira. Garuu ammoo mallaqaaf jetteedha. Anamma waggaa hagana yeroo sooshaal miidiyaa irratti hojjedhu gaafa akka TikTok live seenee hin beeku. Baay'een sodaadha. Ndoo yeroo tokko namoonni akkana jajjabeessan hunda waan kana godheetiin ture. Sababaan itti sodaadhuuf maali? Way dogongora. Way waa dalagee wanti badduu wayii dhuftee jireenya kiyya kallattii balleessiti. Beekte wanti badduun gaafa dhufte. Anamma namatti gaafatamummaa qabu, maatii qaba, gaa'ila qaba, waa hedduu jireenya kiyya keessatti laaxxii beekta. Live osoo seenee mallaqa guddaa irraa argachuu ni danda'a. Garuu immoo dogongorri xiqqoon achi keessatti kan dalagu jireenya kiyya kallattii jijjiirti. Kanaafuu mallaqa qofa laalanii adeemuun gatii jabduu nama kafalsiisa waan ta'eef osoo waan kanarraa of eeggatanii jira. Yoo, iddoo tokko bareedaadha. Wallaahi dhaamsa ajaa'ibaati. Meegaa sagantaa karaa dhumaa geenye wanti hanga ammaa hin kaasin tasilaa kaafamuu qabdi jettee yaaduu jiraatte carraatti ilaalle sagantaa keenya golloon. Wanti ani haga ammaa hin kaasin kakaasuudha yaadu dhimma gaa'ilaa irratti wanti dubbachuu barbaada. Gabaasa tokko biyya keessatti bahu yeroon ilaalu akka gaazexeessitoota akkatti gabaasa hedduun guyyaa guyyaan argaatiin hin oola. Ispeeshaalii yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti warra gaa'ila ijaaratu warra diggatutu baay'ataatiin jira. Kun maalidha? Namoonni gaafa gaa'ila keessan seenan wannaan isaanii daarekshinii isaan itti ilaalan gaa'ila san midheeffachuu namatti mul'isu gaa'illi ebaluu bara akkana ture jedhanii akka namoonni hamilee itti godhanii waan isaaniirraa haasaaniif qofadha malee achi booda jireenya akkam keessa seena maaltu nu eeggata waan jedhan kana baay'ee irratti hin fuulleeffatan. Inni kun ammoo qophiin gaa'ilaan booda jiru jiraachuu dhabuun gaa'illi namoota hedduu akka diigamu. Shamarran hedduun abbaa manaa isaaniitiin adda bahanii kophaa isaanii ilmaan akka guddisan. Ani akka intala abbaa malee guddatee tokkotti diigamiinsi gaa'ilaa maal akka ta'e jireenya kiyya keessatti argeetiin jira. Hanqina jabduu qabaa beeki. Bakka waa hedduu maantiyyaa akka paarlaawaatiitti maxxanfamteetiin turte. Itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii aanaa gada basaasaa yeroo turtetti paarlaamaatiitti maxxanfamteetiin ture. Achi keessatti namoota sadii wajjin maxxantee achi keessa akka haftu kan isii taasise kophummaa isiiti shamara ta'uu isiiti. Diigamiinsi gaa'ilaa keessattuu jireenya shamarranii irrattii fi akkasuma ilmaan irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kutaa 6 yeroo baradhu natti fakkaata. Maatii keessan fidaa kottaa jedhanii kutaa hunda maatii waaman. Ani tasaniin dura abbaa dhabuu kiyya natti dhaga'ameetu hin beeku. Maali jennaan ummaanti akka haadhaattis akka abbaattis taate waan godhamuu qabu kafar gooteetiin na guddifte. Abbaa dhabuun maal akka ta'e hin beeku. Yeroo duraatiif abbaa dhabuun kana dhaga'ame kutaa 5 yeroon baradhu maatii keessan fidaa jedhamanii martuu abbaa fidanii dhufan anaadha tiyya fidee dhufe. Indee maama ana abbaan qabu ka jedhu yeroo duraatiif sammuu kiyya keessa kana akka biqilu kana taasise gaafa sanidha. Abbaa dhabuun keessattuu jireenya shamarranii fi daa'immanii irratti dhiibbaa jabduu qaba. Diigamiinsi gaa'ilaa mana qofaa miti. Hawaasa diiga, biyya diiga. Namni gaafa haadhaaf abbaan wal kabajanii waliin jiraatan ilmoon kabajaa maatii akkanaa kana keessatti guddatte haadhaaf abbaa qofa osoo hin taane biyyas guddifti beeki. Ilmoon mana keessatti guddisti. Ka guddisu ammoo haadhaaf abbaadha. Guddisuuf ammoo jarri lamaan waliin ta'uu qabu. Kanaafuu gaa'ila keessa osoo hin seeniin dura qophii cidhaaf goonu san qofa osoo hin taane qophii gaa'ila booda jireenya keenyaaf goonu san irrattis osoo xiyyeeffannee hedduu barbaachisaadha jedheetiin yaada. dhaamsi kee xumuraa kana. Waaw, iddoo tokko bareedaadha galatoomii. Yaada bareedaa qaaftee hanga ammaan waliin turuu keetiif iddoo tokko galatoomii hin jenne irra deebine. Isinis galatoomaa naaf yeroo Wallahi haasawni keen qofamu. Thank you so much yeroo qaalii aarsaa gootee sitti waliin argamu kan keetti gorfaadhu siin jecha. Tole gaada daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophiin keessummaa irraaf qabannee dhufne kana fakkaata qophiilee keenyaaf ani nan walitti deebinutti nagaan nu tura.